Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Gardii kenna kutaa lammaffaa haga dhumaatti isinii waraabna. Kanaaf shunkurtii akkana fakkaata la gugurdate akkani babbareedu. Kun immoo kaarotiidha. Qaysiri kunimmoo qaysiriidha. Kutta warri gaaroon qabne qoodama waliin nyaanna. Salaaxaan akkana jira. Kun salaaxaadha. Mana jira. Wow, kana gaano. Boqqolloo way maashallaa jedhama kuni akka jiru lalga amma gugurdate. Wow. Kamana dhaabanii fi ka alaa bitan tokko miti. Kun sweetidha. Kun immoo boqqolloo normaalidha jechuudha. Bara dhingaddallee dhaabnee jira. Bara na xiqqooleetii ta'eeyyu garuu bareedaa jira, deemaa jira. Kana fakkaata. Gaafa gahe immoo kottaa nyaadhaa waliin nyaanna. Kun immoo kunillee salaaxama aynata birooti gurguddataa jira. Waan jedhu as immoo dinnichi jedhama. Dinnichiin habbaa lamaan kun waaw bara dhingaddaatu baay'ee irraa nyaatame. Kana fakkaataa jechuu gaaroon kenna kutaa lammaffaa akkana jira. Kanaaf namuu warri ispeesii qabdan bootaa qabdan samara alaa bitachuurra waanuma keessan akkanatti dalagattanii nyaachuu wayyaa jedha. Hi. Say hi. Yeah. Kunuun filaawarin kiyyallee akkana jirti guddataa jira. As kunuun akkana jira. Look. Kana jira jechuudha. Akkana jira. Kana fakkaata. Kun immoo timaantimiidha. Timaantimilleen amma kalaayaa jira. Waan jedhu gurguddataatuma jira. Kana fakkaataa jechuudha. Kanarraafiyyuu waa hedduu isaatti irraa baya. Gaaroon keenya kana fakkaataa. Enjoy gootanii maataat maaliin asii waraabaan jiru bara kaameraan jaalattu kanaaf bootti. Kanaaf as keessa immoo amma gana bayaa jira. Stroobarii jira. Stroobarii amma gana xixiqqoo ol bayaa jirti. Kunillee huno romaan wayin dammoo salaaxaa xibsitti godhatama. Ka xibsiiti kanallee beektanii. Kanaaf waanuma keessan wayya ganama akkana ol kaanee kana qonnee akaafnee akkuma biyyatti akkas goonaa jechuudha. Galatooma laaluu keessaniif haga dhumaatitti isiniin jenna.